Tu nangalle Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irraa akka inni jedhutti maal jedha beektaa? Barsiisaan hangafoota barsiisaa keessaa tokkotu maal jedha gaaffii gaafata Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa barsiisaa gaarii mootummaa Waaqayyootti galuun maal gochuun qabaattiin jedheen. Innaan namichi immoo deebisee fi maaliif barsiisaa gaarii naan jetta gaariin Gooftaa Yesuus Kiristoos tokkicha malee hin jiru jedhee Yesuus Kiristoos tokkicha sana malee gaariin hin jiru maal jechuu barbaadeeti namichi kun gaaffii ta'e. Anaaf illee gaaffiidha kun garuu gaafa fokkosii keessatti jechuudha mucaan tokko mucaan baay'ee barsiisu tokko jira. Deemnee sarara barannaa gootu. Deemnee sagaa. Eessatti argachuu dandeenya isaa? Hin arganne barbaanne. Istiimee qo'ishii yaala. Esa kabade esa si hamada qilleensaan baasee galfadhu dhuga baatu keedha. Esa. Maati akkam jirta? Yaaleen. Guyyaa tokkotu lallabaa wayii lallabduu waldaatti si argeen ture gaaffii akkasii lallabdaa nuti wantichi gaaffii nuti taanaan si gaafachuun barbaade Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti soorichisichi tokko akkasii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafate yaa barsiisaa gaarii mootummaa Waaqayyootti galuun maal gochuun qabaannaan Gooftaa Yesuus Kiristoos akkasii deebisee maaliif barsiisaa gaarii naan jetta gaariin isa Waaqarra jiru Gooftaa Yesuus Kiristoos malee hin jiru jedhee tokkicha Yesuus Kiristoos sana malee gaariin hin jiru maaliif gaarii naan jetta atabbaa kan inni jedhe asirratti maal jechuu barbaadeeti? Gaaffii gaariidha. Iddoo sanatti Yesuus kan inni akkas jedheefi waa'ee nama sana haasa'edha. Namichi suni ani nama gaariidha jedhee ittiin of jajuudhaaf hojii kanaan dura hojjetee jiru ittiin of jajuudhaaf ittiin beekamtii argachuudhaaf akka isaatti hojiin isaa sunis hojii barsiisummaadha. Namoonni warra yeroo sana duukaa jiranis barsiisota seeraadha. Faarisoonni barsiisota seeraadha. Hojii hojjetan hundumaanii gaarii hojjenna jedhanii yaadu malee fuula Waaqayyoo duratti hojiin nama moofaa abaarsaa erbee abaarsaa akka ta'e hin beekan. Kanaaf jecha waan hojjetaa oolan wanta seera raawwataa oolan hundumaa hojii gaariitti fudhatu. Kanaaf jecha innis Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis barsiisummaadhaan yeroo isaan tajaajilaa ture sanatti akkuma sanatti fudhatanii bifa namummaa isaaniitti wal qixxeessanii isaanii wajjin tokko godhanii barsiisaa gaarii nanaa ittiin jedhanii barsiisaa gaarii nanaa mootummaa Waaqayyootti galuu maal gochuutu naan malaa yaa barsiisaa gaarii naan jettee gaariin tokkicha isa Waaqarraa malee hin jiru kan inni ittiin jedheef kanaafidha. Sababiin isaa waa'ee namaa sababii haasa'eeruuf jechuudha. Kanaaf jecha biyya lafaa kanarra namni gaariin tokko iyyuu hin jiru. Namni hojiin keenya hundumtuu akka Isaayyaas jedhu moofaa abaarsaadha. Waan hojjennee fuula Waaqayyoo duratti gaarii itti lakkaa'uu hin qabnu garuu hojii gaarii nu boqochiisu aara nu galfachiisu hin qabnu hojii Waaqayyoo nuuf hojjetettidha kan inni nu aara galfannu. Kanaaf jecha Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis iddoo sanatti kan inni akka jedhee fi namni gaariin lafarra hin jiru waa'ee namaa itti haasa'uu barbaade. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo namaan lafa kanarra ture kanaaf jecha akkasitti. Kanaafuu waa'ee isaa haasa'aa jira osoo hin taane Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee nama biyya lafarra jiru haasa'aa jira jechuudha. Waa'ee nama biyya lafarra jiru haasa'aa jira. Waa'ee sanaadha kan inni haasa'aa. Namichis ittiin qoruudhaaf ittiin booda of jajuudhaaf jechadha kan inni gochaa. Si ammeessuuf hin farfadhu si ammeessuuf qajeelaa hojiin harka